bara ammayyawaatti meeshaalee ammayyaatti fayyadamuun qaroomina farniicharii all like meeshaaleewwan farniicharii garaagaraa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan dizaayinii garaagaraatiin filannoof isiniif dhiyeessee jira. Soofaawwan dizaayinii fi bifa garaagaraatiin minjaalawwan nyaataa filannoo barbaaddaniin sireewwan garaagaraa bal'ina mana keessanii waliin deeman gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessee jira. Gara farniicharii all like yoo dhuftan ayyaana sababeeffachuun meeshaaleewwan keenya irratti parsantii 20 hir'isnee jirra. Akkasumas meeshaaleewwan tokko tokko irratti parsantii 50 hir'isnee jirra. Teessoon keenya CMC Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikii irra Piyaasaa gamoo Taaworii Haroon cina Boolee Bulbulaa gamoo Qiddus Buzaayyoo irraa fi jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Yeroo dhiyootti immoo magaalaa Adaamaatti damee haaraa banuuf qophiirra jirra. Farniicharii all like. Yes. Atsla moamu imbarbado garusino. Kamu memang bita. Mana dawa. Sering gatal itu apa? Ya? Yes. Asbara radente. This. Lucky. One. Yeah. Good. Lucky. Abang kan aku fisi. Malu itu bersih itu. Lebih. Aku sekali aku malu tuh kau. Kamu beri. Bersih cuma apa kata ribet? Hey, aman deh. Mana tahu mana tuh kok? Mana ribet? Ada donis nih, kan? Mana ribet? Saya segalung kamu ayo. Porsa gantang kamu nanti. Kamu. Ya, Robert agaru. Tidak.
Yesifo. Ani persona tene dan sehat. Buna malle ba dafiste basu sitti tore miti. Mela kot yona mana jirare. Yona dafiste lu na brange seba. Lakke daadha buna koo beekta miti meeluun buna koo akkatti jaallatu qabna. Haa ta'u malee akkuma fedhe ta'uu meeloon koo beektamne akkuma abbaa ishee tura. Hojii ishee, gochi ishee, waa hundumaa ishee. Adaadota mootummaan sitti horii sii qalee si eege amma tanaan na jajja. Namni Isa wallee dhiisilachuu keessa nan jaalladha qosumaa kan jedhe malee. Isaati meeluu malee anaan baay'eessu. Haa sallee akkatti natti hin qabamin waan hin jedheef waan isheen hangafa taateef bara. Kunoo mee buna koo immoo laafadha. Urgaa'e. Hai sini mana godha? Yesifu meeluun dhuftuu hin turti moo laata? Dhufaan jira jettee turte sa'aatii barbaadde isaa dhuftu siin maal si dhibbisa? Ati immoo ani waan si yaadeef malee silaa mana kana dhufee otoo oolee otoo buliin ongaluuti maaltu si dhibbiseetii akkan naan jette. Ishala buna fayyee dhufte kanas reeko kanuma maalan godhaa laata akkamatti nagaa keetti akkam shabareedduu koo jirta akkamatti si jalaan ture miti yaadadha. baay'ee turte malee garuu nagumaani Nagumaanii. Siinantu na gadhiisuu dideena turse ammayyuu akkati dhufteetti mee. ay siinaan silammoo isa maaliif dhiistee dhufte ree Hojii xiqqoo qaba garuu nagaatti naadhaa meedhe. akkasii haa ta'u koofii nagaa isaati miti Adaadha. ooko Mee siinaan waliin dafanii akka wal fuudhan gorsime silaa meeluu waan namni shedhaan jedhu dhageessu. hayi siifuu koo anumtillee akkatu yaadde kanatti yaadaa tureen meeluu siinan baay'ee si jaallata mucaa gaarii dhammooti maal ta'a dhuguma akka obboleettiin kee kun jirtu tole oonuun jette maal qaba Adaadu. Awwaa'ee fuudhaaf heerumaa yaaduus dhaga'uus akka hin barbaanne hin beektamti Adaadu. Yaanni koo ganamas galgalas warra abbaa koo ajjeesan osoo haaloo hin bahin waan akkasii osoo natti naasoftan. Meeluu! Ati intala durbaati bara umuriin dhaabbatee sin eegu sanarratti immoo jireenya mataa keetii tasgabbooftee hoo jiraatte siif wayyuu An jireenya nagaa kana hin jiraadhu yoo warra abbaa koo ajjeesan haaloo baadhe qofa. Jalqabdan immoo gaamee isa dhiisaa. Meeluu abbaan keessan anaa fi obboleessaan oli duuta abbaa keessanii hanga mana miidhanatu beeka sanumaayyuu immoo warreen isa ajjeesan qabamanii adabamanii utuun argeete gam akka natti tola natu beeka sin malee maalan qaban mee sin malee maalin qaba meeluu Adaadu. Kunoo siifan jirti. Isheedhaan heerumsiisi. Osoo hangafti jirtu ani heerum. Amma dubbii biraa dhiisiiti ati heerum. kan dhaabbadhe akka lafni Dhugaa moo? Sirratti jalqabamu ka. Daadoo dhageessaa maal ishiin jettu? an kan hin jedhu sirraa bareeda hangafti sidha atumti heerum Adaadu. Na yaanne? Ati Adaaduu yaanne? Haasaashee yaanne? Taphacheen yaanne? Amma haasa'uun wayyuu. Kunichas buuse ammatti. Lati si wallaalee sabdee dubbii jijjiirtaa miti meeluu buusi buna kan Argite miti daadoo eenyutu akka dubbii jijjiiree? wallaaleen dubbii jijjiiraa harkan siin jedhe bara ana yeroo akkatti gammaddan natti tola baay'ee kanaafidha bara. Olmaan akkam ture? Olmaan gaarii ture. Kan kee? Akkuma baratame dadhabsiisaa ture. Hojiin keessan immoo dadhabsiisaadha. Beelofteerii hirmaannaa dhiyaatu. Baay'een beelee itti himime. Caaltuu! Caaltuu! Hirmaata dhiyeessimee firoon beela'een jira jechaa jira. Biilu beekta miti takka takka caaltuun harmee keenya natti fakkaatti. Nyaanni waan quufuun sitti fakkaatu. Sana irratti immoo jaalala isheen nuuf qabdu. Osoo waaqayyo ishee nuuf kennuudhaa baatee du'a harmee keenya akkamitti irraanfanna turre. Dhugaadha firoo. Al tokko tokko maal qabaa harmee lubbuudhaan jiraattee akkanatti guguddannee osoo nu agartee jedhee namu.
Anis kanuma yaada. Maal goote egaa hojii waaqayyoon hin mormani. Ammas maalan akkana gustimu? Naala guutame natti. Ati futee daa'ima godhattee jaan argu. Erga akkas ta'e haadha manaa waan barbaade kanaa hawwiin kee erga kana ta'e. Dhugaa gosin jechaa jira barfiroo. Ilaalchoota hojiidhaaf qabdu akkuma jirutti ta'e mee dhimma kanas immoo itti yaadi. Namoonni waan baay'ee sababa godhachuu danda'u. Mana, konkolaataa, hojii. Ati immoo kana hundumaayyuu ni qabda. Anaan haala kanaan na gorsite. Ati hoo mee maalirra jirta? Moo nama sakka daa'imaatti of lakkaa jirti. Ati otoo jalqaban fuudhin ani hin heerumuun. Ati tuun heerumiin akkamittan fuudhaan? Ati fuudhuu qabda malee akkamitti hin heerumu? Sifuko. Mee maaluma sii ta'u? Maal naa taata Roobiiko? Ati nagaa manaa ta'e. Waanuma sii ta'udha waan. Ati nagaa keenaa ta'e. Onneen koo jaalala kee baadhachuu dadhabdeetti dhugaa. Naa jiraadhu Roobiiko. Ati yoo jiraatte nan goona. Waan akka salphaatti si argadhe sitti fakkaata. Jooree. Na dhamaasteeti nama salphaas hin turre yaati. Baay'ee joortee miti Roobi. Eeka. Baay'ee dhamaatee dadhabdeen argatte. Atis immoo hin sobdee malee guyyuma jalqaba na argite sana akkana jaallatte sirraa beeksisan. Ani moo? Eeka. Ammoo jajimee takka. Nama maaluma kee ilaalee jaalladha. Ani illee ammanuma kee ilaaleen tolee kana sii jira. Waan an sin argine sitti fakkaata akka hattee nallaalaa turte si argeeramu. Ani kan jedhu waa'ee keenya walitti jettiin ta'e. Roobi maal ta'e jedheen tima waan hedduun nuuf habar. Maal jechuudha si? Walitti dhufeenya keenya shakkitamu? Roobi ko shakkeen osoo hin taane gara fuulduraatti yeroo bal'aa qabnaa sanarraan erga wal barreessaman immoo obboleettii koo argite baay'ee siiree dabarsu. Akkanummaa nan sodaachisin meerree dallaalaa obboleettii kee kan. Baay'ee siiree gaaffiidhaan si guddite dhugaa. Akkanatti. Dhugaatti iyyuu siiree nama sodaachiste. Haa ta'u jechuudha. Inni guddaan ati kan koo ta'uu keeti. Baga kan koo taate. Gara fuulduraatti yeroo bal'aa qabna mateera. Suuta jettee itti himta. Yeroo sana wal dandeenya. Baga na waliin taate. Sifu? Sin jaalladha. Ani illee sin jaalladha. Bobo. Akkam? Akkuma? Jirta? Noori mee? Koronaan jiru biyya keessan? Alkool qabdanii? Akkam? Hojiinoo maal jedhu? Hojiin maal ture kunoo koronaan qilleensa. Maal jedha? Akkanas si yaadu kun akkam? Tolli waan jedhu baranjii balleessina. Anan jedhu akkamii gadi hin baanu? Utubaan qilleensa fudhannee baay'inatti tola. Har'a baay'ee natti tolaa hin jiru. Meeluu noo? Meeluun akkam akka isheen adaadaa ishee jaallattu beektamini?
Lan ada kod duve nan qabina nan gadisina chaayir. Saniif kashii waan hin jirreef al tokkoon abaanu naan ture kan jiru. Tol. Yaa ta'u ammoo hojii abaanuuti. Tol. Ayyee kot. Alatti si eega. Jabaadhaati daddafaa xumuraatiin eegaa dafeen dhufaanis. Tole hojiin nama nama godhu hojiin nama godha malee nama ajjeesu jabaa yeroo namni jiru yeroo namni jiru jabaadhaa hojjedha. Si maante akka waan ani isin bira jirutti hojjedha. Yoo hojii balleessinee beeku. Amma beekaanis waa ta'uu barbaada. Maal akka ta'e tarii achumatti malee. Milala, har'a kana si waameedhaaf qormaatas interviiyus tokkoffaadha waan darbiteef. Dhugaa? Dhugaa baay'een gammadee buufraa galatu. Garuu akka ragaa barnootaa keef piroofaayilii kee ilaaletti hojii kanarra fooyya'aadha. Maarkeetingii maanajerii irraa gadi butee akkamittiin ogummaa gurgurtaatiin wajjin hojjechuudhaaf murteessite. Inni sirriidha. Bakka namni hojjechaa jiru kun baay'ee biizii na godha. Hojiin hin baay'ata. Darbees magaalaadhaa fiildiidhaan bahuun jira. Kanaaf ani immoo bara kana barnoota koo maastarsiitti fufuu waan hin barbaadeef hojii qofaan anaaf hin deemu. Kanaaf murtee kana murteessi. Murtoo addaadha. Barnoota keef jirtee aarsaa amma kana koo kaffaluun kee. Namni bara kanaa barnoota caalaa qarshii caalsifata. Galatoomii Bofraa. Anaaf barnoota kan adda nu baasu du'a qofa. Ani yeroo hundumaa of barsiisaa of beeksisaan jiraadha. Baay'ee gaariidha. Egaa waajjirri kun xiqqoo iddoo sochii fi hojiin itti baay'atudha. Asitti immoo hojiin kan sa'aatii kan kootii wanti jedhamu jiru. Hundumtuu walteetti kan hin hojjetu. Baay'achuun hojii yoo na gammachiise malee na mufachiisu. Gama kanaan homaa yaaddain hojii koo gammachuudhaan hin hojjedha. Kanaaf hojii kee galuu dandeessa. Baga nagaan gara waajjira keenyaatti makamte. Galatoomii Bofraa. Garuu bakka nama hojjechaa jiru irraa wantoota tokko mijeessuudhaaf guyyaa 15 tokko na barbaachisa. Tole, rakkoon qabu. Amma gara kutaa humna namaa deemiti walii galtee jiru mallateessi. Isaaf bilbilaan si beeksisa. Hayyee, Ani kan jedhu mucayyoo nama baate kan maalitti? Hojjetu har'aa gurgurtaa irratti qacaramte. Bakka ta'etti waan beeku natti fakkaata. Dhugaa moo? Eessatti? Tolte baay'ee. Ifam, taksi dhabin. Rakkoon qabu. Maali egaa itti barree jirra teenyee eeguu kan. Kanaan achitti nagaa. Jira bareedduu baay'een si yaaduun ala maaliin ta'a? Amma yeroodhaan wal argaa amma waa'ee yaaddoo maalaa suftatti. Ani waan si ajaa'ibuutuun yeroo hundumaa halkanii guyyaa si argee baay'ee nuti tola. Ammoo dhagarree wal fuunee jireenya mataa keenya jalqabna. Jalqabdeemma. Meeloo namni hiriyyummaadhaan waggaa 4 wajjin jiraate jireenya mataa keenya gaa'ilaa dhaabbannu jechuun maal saatu nama aarsa? Nama aarsuu dhiisuu danda'a. Garuu ani waa'ee fuudhaaf heerumaa yaaduudhaaf qophii miti. Yoo mati kan qophii taatu. Anuun beeku siinaa. Dhimmi kun gaafa ka'u akkana aarsu beekta miti garuu. Amma na jaallachuu kee baay'ee shakka. Akkamitti akkas jettati? Ergan siin jaallanne maal keetu na dirqisiiseen si faana jira rek? Mee akkam maal siin jedhu barbaadda? Utuu na jaallatte naa wajjin mana tokko keessa jiraata turte. Maal sitti fakkaata siin?
Anamma waan yaadu waan galmaan ga'u barbaadu hedduutu jira. Waa'ee fuudhaaf heerumaa amma yaadu hin barbaadu. Afii keef waan baay'ee karoorfatta. Waan baay'ee yaadda. Anoo Ati maal? Ati maal siinan? Anoon jedhiin akka nama miidhame. Maal taate kun wajjin jirra miti? wanta tokko isa ta'a. Kana booda waan karoorfatte kamitti anaanis na dabali. Si gargaarii olii wajjiniin galmaa nageenya isa booda jireenya mataa keenyaa jiraan nameelu. Siinan. Guyyaa jalqaba ol argine irraa kaasee dhimmi kana akkanatti hin kaafne jala sararreessitti meen ture. Yeroo yeroodhaan kana kaasaa mataan dhukkubsiinaa. Siif waa'ee jireenyaa, waa'ee gaa'elaa haasawwan mata dhukkubbiidha. Tole maal siif dhufu waan nyaatan? Maal siif dhufu? Hin qaanoftuu haasaa keessa gogaa erga garaana guuttee booddee gaafa maal siif dhufu jettu? Baay'ee waan asii jaalladhuuf himeedha. Ifooma bareeddu. Ifooma. Fira. Hojjettuun araasanii hojii ishee jalqabdire? Wiixata kana jettee jirti. Wanti barbaachisu nuti immoo guutamuufi. Biiftuutti meefiin jira waan barbaachisan akka mijeeffamuufitti wanti itti agarsiifamuu qabu sitti agarsiifamu. Baay'ee gaariidha. Caalbaasiin sun akkam ta'e? Caalbaasii dhimma ona jedheetu mana mana dhaabbanni akka keenyatti ragaaleedhaaf dookumantiilee barbaachisoo ta'an dhiyeeffate hin jiru. Saniifuu akka moona abdii guddaan qaba. Jiraachuullee ni jiraata. Inni guddaan garuu immoo gatiidha. Natti hin fakkaatu. Maaliif jedhee beektaa? Ulaagaaleen lafa ta'an baay'ee ulaagaalee gurguddoodha. Sanirraan immoo faranjoota waan ta'aniif ulaagaa sana takka takkaan hordofu irraan darban. Irra guddaa garuu qarshiin qabsiifamu qarshii guddaadha. Dhaabbanni sana kaffaluu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Kunis carraa guddaa nuuf ta'a. Mee waaqayyoon nu gargaaru. Amma kan sitti amanu beektaa miti caalbaasii kana moonee jechuun nuuf wanta guddaadha. Bara ammayyawaatti meeshaalee ammayyaatti fayyadamuun qaroomina farniicharii All-like meeshaaleewwan farniicharii garaagaraa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan dizaayinii garaagaraatiin filannoof isiniif dhiyeessee jira. Soofaawwan dizaayinii fi bifa garaagaraatiin minjaalawwan nyaataa filannoo barbaaddaniin sireewwan garaagaraa bal'ina mana keessanii waliin deeman gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessee jira. Gara farniicharii All-like yoo dhuftan ayyaana sababeeffachuun meeshaaleewwan keenya irratti parsantii 20 hir'isnee jirra. Akkasumas meeshaaleewwan tokko tokko irratti parsantii 50 hir'isnee jirra. Teessoon keenya CMC Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikii irra Piyaasaa gamoo Taaworii Haroon cina Boolee Bulbulaa gamoo Qiddus Buzaayyoo irraa fi jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Yeroo dhiyootti immoo magaalaa Adaamaatti damee haaraa banuuf qophiirra jirra. Farniicharii All-like. Caalbaasii kana moonee jechuun nuuf wanta guddaadha. Nan beeka. Omar akkuma qabu irratti amanee akka moona abdii guddaan qaba. Hojiin halkanii guyyaatti hirriba dhabee hojjechaa jiru waan ta'eef hin uumamu. Konfiidensii kee kana akkamiin jaallatiste fakkaate? Amma makkaan konfiidensii kee kana jaalladhu beektaa miti? Nan beeka. Bee irra gadi baanee shayii bonaa jira. Anis qilleensa fudhachuu waan barbaadeef. Maali kanaan dura hiriyaa argadheen jira ishee wajjin bashannanan jirre har'a maaltu argame? Meelis isheen galgaluuf nama nan baatu obboleettii ishee akka waraanaatti sodaattiif. Kanan jedhu yeroo baay'ee abbaa koo haadha koo yookiin obboleessi hangafaa yommuu jedhamu malee obboleettii koo yommuu jedhamu dhaga'een beeku. Isheen kan jalqabaati. Isa miti. Sodaa osoo hin taane obboleettii ishee akka riyyaatti waan laaltuuf baay'ee kabajjeen. Sanirraan immoo nuuf yeroo dhiyoo waan jalqabneef dhiisisuun xiqqoo natti ulfaata beektaa. Lakki atis baay'ee jaallattee ni jirta natti fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyuma guyyaatti jaallataa jira. Mee waan hundumaaf iyyuu carraa kana deebisee argachuu dhiisuu waan ammaluuf wajjin baana rakkoon qaba. Dhugaa keeti carraa keetti fayyadamu. Afirraa koorraa akka nafne abdii guddaan qaba. Rakkoon qabu waadaa siif seenee waan hin jiruuf rakkina qaba. Anis waan xumuru waan qabuuf deemuun qaba. Nagaatti.
Come. Terus agak kira. Come. Nanti. Jalan frame. Come. Koşun. Koşun sekali. Come dulu. Malas ya bikin Fatima itu busy banget ya. Ala kan anggar Sinan nak kan di sini jadi. Sinan. Come. Datang. Busy mata tim, tak malah kaya kanan. Sinan nak kan nampak september. Sinan. Melu, at nama sarrafu ya sarga cufi. Dre, tugas timur af. Hasaba ini jibsi sejer. Uya jat kamu lagi rakase, sudah kena wanan kamu fuai kaya ilakan ini tugas jalan sararit ini. Melu, namni saat ikan isan, namni jalur argati, tiru, juli berat jadi ya. At muak orang makasih sih. Malu Dre, ati sasa Sinan nanti jat kami. Amma saat isi wanan setiap apa Malu. Malu. Wajra ni rodar betor ko misin jadisan. Wajra bitator dorgomi tuli kana jette. Nawa manager. Melu. Hojii jijjiirra cufuun jalaanaan jarin qofa. Interview akkuma darbeen hojii akkan jalqabu natti maniiru. Akkamitti sadarkaa kee mindaa kee gadi buustee hojii kana qacarmuuf yaadda dhugaan waa'ee kee amanuun baay'ee amala rakkisa. Amani bareedduu koo angoor xalayaa galchuufan dursi dhaga'ee. Melu, sababi kee garuu maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf sababiin kun ni jalqaba lafa nama hojjechaa jiru kun baay'ee nan uffisiisee jira. Ni lammaffaa immoo waajjira gaarii waan ta'eef jabaadhee hojjedhee sadarkaa kana fooyyessaa jechuudha. Akkamitti akka mindaa kee sadarkaa kee gadi buustee hojii kana hojjechuuf yaadda dhugaan si amanuu danda'u meera. Aman angoor xalayaa galchuufan akkatti jalqaba dhageessuuf fedheen malee. Sababi kee na amansiisuu baatus mee waan hundaaf hojii gaddisuu kee dura garuu irra deddeebiitti yaadi. Sirriitti itti yaadee jira bareedduu. Itti yaadee waan murteesseedha. Moo walirraa fagaannu tatteessuu irratti. Dhugaa dubbachuu fi biiroo kana keessa hariyaan qabu si qofaadha. Sana irratti moo waa'ee keessa na yaaddes? Bareedduu koo. Anis addunyaa kanarraa nama qabaa na hubata jedhee amanuu siif obboleetti koo qofa. Kanaafuu na barbaachistaa walirraan fagaannu jechuudha. Tole beeksifata. Waan si ajaa'ibu keessaa obboleetti kolee soobeen dhufe. Maal jettee sobdee immoo? Inni si'iifi haadhas akka abbaas haadhas waan ta'eef erga si heerumsiisee booddee fuudhuu ni danda'a. Ati yeroo hundumaa nama ofii kee qofa dhaggeeffattudha. Mee anoomi? Simboo isaa jettamu, bareedina isaa jettamu, dhaabbii isaa jettamu. Sumaaf ta'a bifa. Ani immoo jalqaba osoo hin fuudhiin hin heerumu. Waajjira keenyatti qacaramuu keetiif baay'ee carraa qabeettiidhaati. Isin ijoolleen magaalaa maalumaaf yeroon akka fuuchuun barbaanne naaf hin galu. Tu baadiyyaa taate yoona daa'ima godhachuu miti akaakayyuu yuun taataa turte. Hojii koo kana sarara qabsiisee waadaan abbaa kootiif seene galmaan ga'uu qofa kanan barbaadu. Maaloo dhiisi kenna, maaloo dhiisi. Gadooma kana dhiisime. Gadoon waan tokko faayidaa siin qabu jireenya kee tadheessa. Siifan!